Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoo kana jechuudha guyyaa Jummaa waraabamee maashaallah tabaarakallaa biddeen tolchuutu ture. Garuu har'a gadhiisaa jira sagalee amma irratti hidhee egaa ni beektan ka biyya keessatti haalli tokko tokko namatti hin ta'u namni namatti dhufaa keessumaa nama dhufuu danda'a. Egaa nuti gizee yuutuubii kana hojjennu jechuudha waa hedduu keessa dabarreetti kan yuutuubii viidiyoo waraabbannee raawwannu jechuudha hordoftoota kiyya. Eelan tummee waan biddeen abaasuun fakkaatti dulloomurraa kan kaate jechuun garuu haarawallee bitee turee jira garuu sa'aatima isa sileessuu dhabe jechuudha hordoftoota kiyya. Wanni tokko gaafa rakkatan ka'anii dafaniitiin waan tokko godhanii tuuni waan baastuuf jecha tana sileessuufillee baay'ee takkitiin dhiphanne ni baasti waan ta'eef jechuudha tuuni garuu baay'ee takka nama dabbartii muuftee jirti salaamtallee hin daganne. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Hordoftoota akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan dalagaa fi akkam isin jaa uffata miiccaa ture harki akkamii akkana addaate ganama subii ka'ee qorri hedduu akka adaama keessa irra jiraatan naannoo makeen immoo bakkuma hunda hin beeku baay'ee qorraa ta'uu uffata dhiqee eegasiin booda kunoo dhiqadhee ol seenutti jira. Eegasii maal go'aree ciree kiyya yookaan qursii kiyya ganyaadheen booda kallattimaan viloogii guyyaa Jummaa kan wajjin dabarsinu ta'a. Akkuma argitan sanii ittoo dalagee ture garuu viidiyoo uumnatti hin tolle maashaallah biddeen haala bareedaa ta'een kunoo biddeen baay'ee namatti tolu kana toltutti jira jechuudha. Hordoftoota kiyyaa na wajjin dabarsaa shaashambaa jedha koomentii babbareeda naa barreessaa isiniin jaa. Hordoftoota kiyyaa hedduutu akkan isin jaaladha hedduutu akka isin kabaja sababbiin isaas egaa fageenyumarraa warroonni na daawwattanii na hordoftanii akka yuutuuba kana hagammaa jechuudha gasaa kana haamileedhaan hojjedhuuf isinii rabbi gaditti hedduutu akka wallahi gargaarsa jechuun akkamii haamilee natti hortanii kunoo haa ta'uti hundumaaf galatoomaan isiniin jaa. Ammallee anuma wajjin turtii bareedaa qabaadha. Kunoo biddeen haala kanaan tolchinee jirra. Dhugaa dubbachuuf ka viidiyoo tokko gizee waraabnee qindeessinee editii goonee gadhiisu gara kiyyaan immoo hedduu isaanirraa fudhata. Tariitii amma viidiyoo tokko waraabee walakkaan gahee namni hoonatti dhufe akkamitti akkaan aaru viidiyoo san sa'a tokko caalaa itti xaaree osoo waraabaa jiru yoo namni itti dhufe addaan kuta jechuudha. Hedduu aara eelee gartanii wallahi eelee ma fakkaattu bismillah eelee yoo riganta laslas jettu akka namatti tola garuu tun baay'ee tururraa kan ka'e hedduu waggaa hedduu turtee jirti. Isa kana ka girgidda irratti kana bitamee jira garuu hin sileessine haarawa jechuudha. Hordoftoota kiyyaa baay'ee bareeda jechuun bootaa hin qabatu waan biraa immoo itti fayyadameetu agarree isinitti himuufu wanni natti toleen garuu bakka hin qabatu girgidda irratti oluma fannistanii itti hidhama jechuudha. Kunuunii beektan baay'een keessanii gaarummaa fi badooma isaa immoo gaafa sileessee itti fayyadamu eegale isinii himaa yeroo baay'ee waan hin beekne tokko dubbachuun natti hin tolu hin fedhulleedha hin godhulleedha akkas jechuudha. Eelee tana fakkeenyaaf amma sileessee itti fayyadamee argee jidduu tanan irraa waatu gizee gaxxamanan irraa wanni taate kun agartanii kama duriitti irra fayyadamaa jira. Eelee elektiriika kana gizee bitattanii gizee qulqulleessitan bakka kun sibiilaa fi eeleen shaklaa walitti irra gadi taa'esan sirritti qottanii hin qulqulleessinaa maaliif qilleensa hin jaalattu jechuudha. Eeleen ifaatuni fakkeenyaaf eelee tana gizee baay'ee duraan gizee viidiyoo godhu hin waraaba kadaaridaariin maasashaan itti gadi qabate kana irraa hin luqqisu jechuudhaan beekaatumaan dhiisa maaliif yoo sirri qulqulleessa jedhee tini sirri qulqulleessetiin jedhe bakka shaklaan irra gadi taa'eef sibiila sanii yoo sirri qulqulleesse qilleensa achiin hin seena yoo san biddeenni keessan isin jalaa baakaya jechuudha. Eelee teessan qulqulleessaa garuu bakka san baay'istanii qulqulleessuuf hin deemina qooshaa irraa xaragaa garuu maasashaan bakka sanitti yoo gadi qabate waan ta'u jechuudha. Saniif yeroo baay'ee hanqa akkas godhu kun agartanii bakka caafii mul'atu kan innaa akkasii dhiifama harka tokkoon kaameraa qabadhee harka tokkoon waraabaa jira harka tokkoon viidiyoo tolchaa jira saniif baay'ee isinitti mul'atu dhiifama. Egaa biddeena keenya uffata ganama subii ka'ee ciree geeffamee eegasi biddeena tolchee eegasiin booda immoo ittoo gizee godhu waraabuu natti hin tolle dhugaa dubbachuuf baay'ee takka baay'ee aaraan gizee viidiyoo waraabuu jalqabee keessattuu akka waraabee waan namatti dhufe akkamitti akka aaru maaliif itti ifaajaa jira garuu immoo gadhiisuu hin danda'u walakkaa waan ta'eef jechuudha. Hordoftoota kiyya haa ta'uti ammaan tana kallattimaan qursii bunaa dalaguudhaa deema. Qursiin bunaa maali jechaa jirtanii haa ta'u mi wajjumaan laallaa killee firee lama fayyadamee jira. Killee yeroo ammaa kana qarshii 26 naannoo kenna. Eegasii sukkaaritti godhee jira killeen takkittiin jechuudha. Innaa lukkuu warsiisaa warri baadiyyaa fa'aa jiraatan lukkuu sirriitti warsiifadha. Killeen baay'ee guddaa waan ta'eef sukkaaraaf killee kana akkana sirriitti dhahaa yoo barbaadan dhooftu sanillee dhahuu barbaadan namoonni meeshaa babbareedaa barbaadan karaa keessaatiin heeloo jedha.
egaa haala bareedaa ta'ee meeshaa babbareedaa isiniif ordarii godha. Egaa si aanan itti godhee jira saniin booda sirriitti waliin dhoofna. Namoonni baay'ee meeshaan dhiiste warri jettani meeshaa hin dhiisne garuu isintu yuutuuba sabskiraaybii dide malee yuutuuba kaan irratti meeshaa hojjetaa jira. Jeddumaan isin yaadachiisa vaaniilaa itti godhee jira asitti paawudarii jechuudha. Paawudarii itti godhe irshoo xiqqoo itti godha. Irshoollee duraananii guddaa san bitaa ture isa fixee jira ammaan tana. Gizee hojii keessaniin biizii ta'e yeroo takka waan mana kee keessa dhumellee haga yeroo takka gadi ba'ee gizee takka waan hundaa haga aspeezaa godhutti diqqoo isaatiin irraa fudhata jechuudha hordoftoota kiyya. Asitti immoo qimamii daabboo yookaan mi'eessituu daabboo itti godhee jira. Qimamii daabboo kana yookaan mi'eessituu daabboo itti godhamu kanallee akkaataa ittiin qophaa'u viidiyoo hojjedhee bareedatti gadi isin dhiisee jira. Namoonni akkaataa qimamii daabboo itti godhamu ittiin qophaa'u ilaaluu barbaadan yuutuubii jala seenaa laala. Zayitii itti godhee jira. Qimamiin daabboo yookaan mi'eessituu daabbootti ta'ee garagalchatti ta'ee godhannu haala bareedaan nu urgeessu daabboo yookaan garagalchaan keenya akka bareedu akka urgaa'u taasisu. Qimamiin kunniin gosa hedduu walitti gosa gara afur walitti kan qophaa'edha. YouTube kiyya jala seentanii yoo ilaaltan viidiyoo ooluuftanii yoo ilaaltanii argattanii asitti immoo quncee burtukaanaati. Burtukaana fireeshii jechuudha irraa dhiqee quncee isa faqafaqee ture. Egaa faqafaqamee jedhee xiqqoo lafa taa'ee jira akka nama guguut ta'e. Kanaafuu rakkoon qabu jechuudha. Quncee burtukaanallee kan loomillee fayyadamuu dandeenya. Baay'ee akka keekii keenya nu urgeessa. Baay'eellee namatti tola jechuudha. Keekii hojjechuudha adeemna sumaanuu si yaadachiisa. Asitti xiqqoo ishii soogidditti godhe garuu siqqishuu isi jechuudha. Keekitti noormaalii hin godhamu garuu namni akka fedhe isaatiin garuu xiqqoo ishiitti godhachuu barbaade. Egaa hordoftoota kiyyaa warroonni hanga ammaa ilaalaa jirtan isin argaa jira takka takkaan jechuudha. Dhiiras taatanii shamarran biyya alaas teettanii biyya keessa warri na daawwattan isin argaatii jira. Laayikiin gara isin hin nyaatin laayikii gadi tuqa. Namni sabskiraayibiin goone immoo sabskiraayibii godhaan isin jaa obboleeyyan kiyyaa. Maaliif ree isin amma ittiin booharuuf laaltanii waan tokko tokko isin dhagahamuu danda'a gizee laaltan. Anaaf garuu hojii waan ta'eef nama hojjetu tokko jajjabeessaa isin jaa. Nama kamiifuu laayikii godhaa bira darbaa ittiin kafaltanii. Kiyyaallee asumaan laayikii godha. Sabskiraayibii warri hin goone sabskiraayibii godha. Akkasumas yaada keessan barreessa. Aannan xiqqoo isittiin jala hanqate itti dabala. Maashaallah tabaarakallaa. Egaa keekii gizee takkitti keekii muraa takkitti amma noormaali suuqirratti qarshii 100 akkas gootanii fayyadamurraa yeroo takka takka haaluma salphaa ta'een mana keessan keessatti gootanii keekii baay'ee mi'aawu hedduu namatti tolu qopheeffachuu dandeettanii. Keekii hojjechuuf dirqama eeleen paawunni isin barbaachisu ooviniin isin barbaachisu eelee daabboollee yoo qabaattan gahaadha. Anam eelee daabboo keessatti fayyadama gizee baay'ee daabboo ta'ee keekii ta'ee kuukisii ta'ee jechuudha. Maashaallah waa hedduuf nama tajaajilti eeleen daabboo tuni. Kanaaf yoo isa qabaattan ooviniin dirqama miti jechuu barbaadeeti. Egaa silixeessan kun walitti dura baxabban isan xiqqoo isaan irraa gicadhee egaa si'arceetti godhee haasawaatti godhee dhiifama asitti sirriitti waliin geenna. Akkuma argaa jirtan kanatti maashaallah tabaarakallaa haaluma salphaa ta'een qursii bunaa ijoollee teessaniifis ofii keessaniifis yoo barbaadan dalagachuu dandeettanii isin jaa. Asitti immoo halluun kun halluu nyaata kamirratti fayyadamuu dandeettanii. Akkanatti yoon dammaqee fakkaata garuu halluu keelloodha. Diqqishoo wayi itti gootan garuu bakka harka teessanii akkana qubaan qabdanii itti godhuu qabdan agartanii tuni waan diqqishoo wayi bittin irra gootanii hedduu dhageessaa. Garuu akkasirratti keellota waan hin barbaanneef adiimarraa diqqishume si akka halluu naa jijjiiruuf itti godha. Halluun kun bifa lamaan dhufa. Bifa lamaan anamma kabite kabiraa hin dhabe jechuudha. Diimaaf boora jiranaan jette diimaaf boora fudhadhe waan garagaraa kuukisii daabboollee ta'uu danda'a keekillee ta'uu danda'a waan kamittuu godhachuu dandeettanii jechuudha. Bareedaadha halluu jijjiiruu keessatti. Haala kanaan goonee geessineen booda ammaan tana kareef irraa qincisanii kaakaa'oo itti baxabbanna. Lixii kanallee bakka lama qoonnee kaan kaakaa'oo itti dabala jechuudha. Bifa lama kanuu ta'uudhaaf. Asitti kun akkuma argitan kana isa kanatti kaakaa'oo harcee kana goone wantoonni kunniin gizee takka yoo bitattan yeroo hedduuf isin tajaajila. Keekii alarraa fayyadamuu mana keessan keessatti dhugaa dubbachuuf yoo harka keessanii waa gootanii fayyadamuu barattan kaalaa'uma takka isinitti hin fakkaatu. Wallaahi isin jaa waa takka isinitti hin fakkaatu ofii yarraa hin beeka. Wanti alaa fayyadamnu kun waa takka namatti hin fakkaatu yoo ofii keessanii barattan jechuudha. Juusallee ta'ee nyaatallee ta'ee akkanan isin jaa. Kunoo haala kanaan egaa gooneen booda walitti deebina jechuudha. Akkanatti waliin qorree kaane lixii kanallee bakka lamatti qoonna jechuudha. Adda isaa kunoo ammaan tana kaakaa'oo itti godheeti jira. Egaa kan isin jaa hordoftoota kiyyaa warroonni nagaafattan ammallee deebiidhaan lakkoofsa kiyya sirreessanii kaayaa karaa waasaappiitiin hiloo jedha waasaappiin koottaa imoonii miti. Akkasumallee piliis namni ammatti qophii hin taatan namatti hin bilbilina. Yoo qophii taatan isin keessummeessaa yoo of duraaf ta'e yeroo masan rabbii umriin waa kaa'u yeroo masan koottaa isin jaa. Egaa lixii kana bakka lamatti qoonnee gasii kaakaa'oo sanitti
halluu sanitti goona kakao kanatti goona akkana lakkoofsi kee duwwaa 9 duwwaa 1 duwwaa 6 73 karaa WhatsAppitiin heloo jettan argattanii meeshaaleen mana keessaa farniichara meeshaa mukaa yookaan farniichara namni barbaadan majaliisa kaaree 20 ta'ee 30 ta'ee 40 ta'ee firaasha wanna kamu meeshaa buna hawwate keessaniif fa'aa uffata yoo barbaadan uffanni bittiniin shiitaaf shaarbiin jira shurraabiin hawwataa na bira jira wanni amma harkarra na bira jiru shiitaaf shaarbii diriyaa shurraabii hawwataa uffata bittinii jechuudha na biratti ni argattanii heloo jettanii maatii keessan gammachiisuu dandeettan jechuudha obboleeyyan kiyya namni itti qophii taatan jechuudha akkasumas aspeeza garagaraa na gaafataa jirtan aspeeza kun gadhiisaa jira yuutuubii kaan hin argine na fakkaata isinii egaa gizee baay'ee yoo liinkii azala kaaya yuutuubiin na adabamee hadhallee azala isinii kaa namoonni yuutuubiin sun kam jettanii meeshaalee achirratti gadhiisaa jira uffatallee warra namni bitate hunda achirra gadhiisaa jira waan ta'eef hordofa egaa kana godheen booletti kana sa'a daqiiqaa 10 takkaaf tiqadaanne keenya sanii booda deebina. Egaa hordoftoota kiyyaa jidduumaan hin dagadhee ture ammaan tan itti godha daqiiqaa 10 takkaaf lafa taa'ee ture kaameraan duubatti vaaniilaa itti godha vaaniilaa dagadhee ture halluu isaa foolii isaa baay'ee jaaladha kanaaf itti godha kanaaf namoonni qophii taatan meeshaalee kana na biratti ni argattanii shiitaaf shaarbii namoonni barbaadan pilis koottaa narraa fudhaan isin jaa gatiis isinii qannasa sababbiin isaas baay'ee takka biizii ta'aa jira jechuudha akka dura tiktok irra gurguruu sana yeroo hin arganne kanaaf koottaa narraa bitan isin jaa hordoftoota kiyyaa warri narraa bitan ulfaadhaa galatooma bunaaf sukkaara zayit wanna barbaadan haadha keessaniif sarpiraayizii godhuu dandeettanii paatiraan tun haarawaa haa ta'uuti zeetii jala dibee jira hin baastuu isii mee walitti holiin laalla ammaan tana adii jalaan godhe eegasi biraawunii itti godha eegasi akkasuma jecha lixii hunda haala kanaan itti godha egaa warroonni hanga ammaa ilaalaa jirtan viidiyoon kiyya gara xumuraatti gahee jira kanaaf hordoftoota kiyya hundi keessanuu laayikii akka tuttan kabajaan isin gaafadha yaada keessanillee barreessaa ulfaadhaa galatoomaa jaalala isinaaf qabdan kabaja isinaaf qabdan hedduu natti tola jechuudha obboleeyyan kiyya hedduu akkanaaf galatoomaa ulfaadhaa hundi keessanii warri na hordoftan warri na jaalattanis warri na jibbitanis meebii jiraachuu dandeettanii dalagaan kiyya faasinitti tola jiraatin beeku ilmi namaa ta'e namni hundi tokko miti hundumaaf waan hunda keessanuu isin jaaladha isin kabaja qilleensarraan jechuudha isinillee akkasuma ulfaadhaa galatoomaa fayyaa rabbi isinii haa kennu umrii isin haa dheeressu hawwii gaarii namaaf hawwitan hedduu akkanaaf galatoomaa rabbiin yaada muraada keessan isinii haa guutu isin jaa fayyaa nu haa kennu umrii nu haa dheeressu riskii nuuf haa bal'isu fayyaa waan fayyaadha fayyaa keessa waa hunda jira jechuudha hordoftoota kiyya kuwwan waan ofii keenya xaarannee fidachuu dandeenyutu akka rabbi fayyaa nu kenne riskii nuuf haa bal'isu isin jaa eegasi akkana goone paatira eelee daabboo keessatti bilcheessaani isin waan barbaadan keessatti haala kanaayyuu isinitti tole akkan godhu kun akka an godhu kana haala biraatiin illee godhamuu danda'a yoo haala kanaan godhuun isinitti tole haala kanaan godhaan isin jaa godhadha maatii ijoollee teessaniif jechuudha keekii ijoollee hedduu jaalatti egaa akkana isin jaa hordoftoota kiyya bilcheessinee walitti deebina hundi keessanuu turtii bareedaa waliin dabarsa ammallee irra deebiidhaan video kana jala bakka koomentii tokkoffaatti linkii yuutuubii kaanii isinii kaaya gadi qabaatanii dhaqaa laalaa subscribe like share godhaa meeshaa achirratti hordofa meeshaa itti goone akkana kanarraa soneessine isa kana mootu bilcheessine walitti deebina ammallee turtii bareeda akkana waliin dabarsatan abdiin qaba walitti deebina bilcheessine maashaallah tabaarakallah egaa hordoftoota kiyyaa kun akkuma argitan kana maashaallah bilcheessinee jira akkanatti egaa bilcheessanii booda diqqoosi firiijii keessa keettanii ani immoo keessummaan irra dhufee mummuree isinitti agarsiisu hin hedu haganaa ifaa jeggarana nyaata isinitti agarsiise hundi keessanuu like share gochuu hin dagatina oolmaa kayrii isiniif haa taatu namoonni meeshaalee mana keessaa barbaadan namoonni shiita babbareedaa kana barbaadan karaa WhatsAppitiin hello jedha egaa viidiyoon kiyya raawwateeti jira oolmaa kayrii isiniif haa taatu bye bye